Mata kafaarratti vaayirasii turuu isaatu namarraa hojjisa. Waan dhiiga namaa qulqulleessaadha. Uummanni amma arge uummanni aadiin amma argee mukaan caccabee waa'ee aadaa kana hibiyya kana amma isaan qabeenya qabanillee waan kana tolchuutu amma qoqqoratanii irra gaggaa'u jira waan takka takkitti hin obboleeyyan. Hedduu wanni vaayirasii turuu dhiiga namaa keessaa hojjisa isiitan. Nuti ni beekna ammallee namaaf kan nuti jira dawaa guddaadha. Amma warri adii nama caccabuu jira waan kana. Wanni kun ammoo Itoophiyaa guutuu bash naannootti maqaa wal dhaba malee. Rajijjiidha hoo dhiita rajijjii. Vaayirasii akka turuu akkasi garaa akkana nama gootisan ta'a akkasi garaa nama guddisutan saniif dawaadha. Yaa akka malee dawaa. Dhibee simbiraa. Harka qaama nama balbaloo qaama nama owwoo qaama kana bowwoo kajaan kan hedduu dawaa. Isin baallummaan kun hedduu isin gosa sadii. Akka malee hedduu dawaa vaayirasii turuu keessaa tokko kan dhiiga qulqulleessuu keessaa tokko isi. Infekshinii qaama namaa keessaa inni qulqulleessaa ammaas takka isi. Hin jiru vaayirasii turuu nutuu kana fayyadamnaa hoo. Isuma kana tolchina akkaataa itti tolchanii jira. Isa kana akka sharaabaa tolchinaaf namaa. Isitan baala kana hedduu waan garaa si boqoo garaa nama boqoo qalaa lisitiin waa hedduuf da'a baalliin kun. Yoo warri Itoophiyaa ittiin dalagatu amma addunyaan amma agartee jala jechuu jirtu wallaahi FB gubbaa guutu wanni kun akka sadarkaa kufaarratti vaayirasii turuutiif dawaadha. Dhibee simbiraatiif dawaadha. Dhibee tiruu nama deeyifteefis dawaadha. Tiruu nama boqoytee akkana garaa nama itti sadarkaa tokkoffaarratti isii dawaaf. Dhiiga namaa qulqulleessuu keessatti tokkoffaadha jechuudha. Cirracha kalee baasuu keessatti akka malee bareeddu. Infekshinii qaama namaa keessatti akka malee bareeddu. Hedduu jechuun baallummaan na duubaa kaa Itoophiyaa bakka hundatti argamu kun lafa bishaanii gubbatti hin argamu yeroo hunda asis hedduu akka malee isiin ammoo faayidaa isii namni hin beekne laakiin faayidaan isii tan. Ol deemtuu gad deemtuu keessatti vaayirasii turuu wanni qulqulleessa tokkoffaan kana. Tiruu namaa tanii qulqulleessiti. Kalee namaa tanii qulqulleessiti. Infekshinii adda addaa tanii qulqulleessiti. Waa'ee maal jeessi haa himu onnee namaa tanaa bira. Qaama si hoowwa qaamaa kanaa qaama si nyaatu kanaa qaama si balbalu kanaa rajijjiifis dawaadha. Isummaan na duubaatu.